أكجت ورمون وقومك ماكتو خبجان كنتالا أباتو كنت أديبسا جان مكما سغريت مو خبجان قادسا أباتو أدوت ديبسا جان يوخاو مكما سغريت خبجان ألفنا أباتو سلبنا جيجيرا جان أكنا جتشون هيكاني سيدا مالي وانجوني سنيب سوبرباد مكماك سماني مكماك سيسني هيخا نمني ilmina ma akka isa kabaju barbaadi ilma namaa haa kabajuu nama ilma namaa kabajuutu kabajamaadhaa jan walumaa galatti kan jecha kanaa obboleessa kiyya bakka siin hin malleen dhaabbatin nama sin fakkaannen saahibin jecha sin fakkaannen dubbatin jechuudha. Abdallaa ilma Mubaarak rabbi rahmata isaa godhu kije ilmi namaa je ilmii guddoorra naamusa xiqqattirra haajamaa maaliif yoo jettan naamusni sadarkaa namaati ol fuudha yoo ilmiin teetilleen xiqqaatte naamusa dhabuun ammoo sadarkaa teessi gabbuufti ilmiin tee hanga feetillee yoo guddatte jechuudha. Kanaafuu waa'ee kabajaatii wajjii wal qabsiisee nabiin keenyaas alayhi salaatu wassalaam akkana jedha laysa minnaa man lam yarham saghiiranaa wa yuwaqqir kabiiranaa keenyaa miti namni xiqqaa keenyaa rahmatan goone ka guddaa keenyan kabanyee akkana jechuun nama guddaa kabaje ka xiqqaaf rifate nama hundaatu isa kabajaa jechuu hiikaan isaa maaliif yoo jettan kabajaatu dureeysan beeytu hiyyeeysan beeytu amala gaarii qofa beeytii jechuu. Kanaafuu waa kabajaadha kabajuu kabajamuu kabajamuuf kabajjeeti uf kabajjeeti nama kabajja nama kabajju namni si kabajaa jechuu. Nama tokko eenyummaa isaa yoo baruu barbaadde haga inni nama kabajurraa baruu ni dandeessa. Afaan Arabaattis akka jaan laysa al-aziimu man yuhaab bal man yuhtaram jaan guddaa miti namni sodaatamu gudda jechuun nama kabajamuu jaan. Kanaaf obboleessa kiyya obboleettii tiyya irra bareedaan waan ilmi namaa qalbii ilma namaa keessatti horatu kabajaadha. Namni kabajaa facaafate jaalala oomishata. Kabajaan riqicha yookaan dildila jaalala qalbii namaatti ceetuuni. Akka jaan afaan Arabaatti al-ihtiraamu shajaratun juzuuruha at-tawaadu' wa aghsaanuha husnu al-khuluq wa thamaratuha al-mahabba jaan. Kabajaan muka tokko kan hundeen isaa uf gadi qabuudha kan dameen isaa haala toluudha kan firiin inni dhalu jaalalaatii jaan. Gaafa kabajaa facaafatte jaalala murattaa jechuudha. Jaalalaa fi kabajaan waan ilma namaa xiqqaa fi guddaaf dhiiraa fi dubartiif akkaan barbaachisuudha. Jaalalti kabajaan bira hin jirre hin turtu. Akkasuma ammas kabajaan jaalalti bira hin jirre laaftuudha yookaan foorjiiki jaalala dhugaatii miti. Hoogganuufis barsiisuufis bulchuufis wahuma cufaafuu barbaachisaan bu'urri hooggansa milkaawaadhaa kabajaadha. Nama kabajuudhaan waan humnaan jaaruu hin dandeenye kabajaa qofaan jaarrachuu dandeessa. Maaliif yoo jette kabajaan afaan ilmi namaa hundinuu hubatuudha jechuudha. Kanaafuu kabajiitii kabajami. Of kabajii namni si kabajaa. Nama kabajii namni si kabajaa. Yoo of kabajje namni si kabajaa. Salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.